Duuba maal feeta? Maal irraa feeta? Maal? Isani baafna maallaqa fidii baasaka. Ni bari maallaqa fidin jenne. Wayni maal bari maallaqa fidin jenne. Maal godhuuf hin fannisa bakka inni jiru sana hojii ilaalee jira. Duraan mana kana ture miti. Warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu sini jecha keenya gaaffii jettan datti salamtan ta'e jedhan onni irraa haati sinaa geessucha har'a gahuna darbirettiin argamaa gaadubbii gaa rakkina jiru gaani beektan jeetii yaada saanuma irraa hanga duraanii sodaaddeetii si maddii deemu jira har'a gaadubbiin jabaatte jeetiin birraa isii bira dhufe gaa haadhatumaa fi isii bira dhufe dara. Silaa barbaaddu san siif kannina asumas si kannina maaliif achi geessita yoo nu baabte umma geessite rakkaa jirtu. Amuna mana ko falchifte ableessa. Maali? Eeggatti sitti maddeen fakkaata. Barna himatti darura fakkeenyaaf anamma eega guyyaa isa walitti harre asillee dhufuu sodaadde akkuma deemu jira amma dhugaadha mucaan kun hanga zii kana dachaa fansi bira dhufanii ni harka viidiyoon harka malee ifiiti ijaa dhufee sillee hin gaafanne. Eega guyyaa isa walitti harre akka beektutti irraa fudhu siin jee kutee. Ati dhugaa kabajaanna himatte innis akkas naan jee walirraan isin fide osoo isin jee adeemaa jiru atillee naarte dhugaadha akka waan naaf inni ollee wajji jirru warte karsanii fudhatte amma dhuga mucaa kana qabde hiite mana kana taa'u jiraa miree akkaan na duraa argu jirutti gaanute amma fakkeenyaa lafatti hin deemne waan sanitti yaadneetuma agar ta'e fakkaate jaallatee naga qarshii 500 maal qopheesse 200 bisan amma zaaduu mana isaa kana hedduu jirra malee yookaan akkamatti lafa dhiibnee maa isaanii fi mitaan amma kamataa jenni sodaadde biraa dhufee inni jechuun ammas wayii naa'u isa wajjin jiran jettee waan biraa amma saara biraa keessa kutti amma immoo guyyaa asii fuute bikka biraa geessite ammaan ta'a. Na dhageessa. Wajji jirtanillee. Akkasii yoo dandaatee itti jeetiin biraa deemanii guyyaa sanii walaarree mana isaattis hin deebinee ergasii kunoo eegeen qaba min dhufe. Amma dhugaadha mana kee kanatti ni kafalla rakkoon qabu kafallee baafna inni taa'u jirra. Amma bee bikka eessa geessite fakkeenya. Mootummaa kanneen jira gurbaan. Ati immoo fakkeenya. Baroon nabi ta'e namatti kadhatu dhufe malee yookiin siin lola yeen dhufne bara. Maal na kadhattaan intalti dhalaadha. Nuubbaa garee. Dura dhaabbadeetiin itti si ergee afaan isaatiin qaalii isaa godhee itti geessanaan. Akkuma nama obboleessaa tokko laali malee akka isaan laalin akka. Ana akka obboleettii teessanitti nan laatu. Barbuujiin isin jira fakkeenyaaf namuma kana ajii fakkeenyaaf malee isaas hin laalin nuus hin laalin dhugaadha isaa wajji jirra akkasuma nu furan dhufirra. Waan keessa siif hannina nuutu si hanna dhiisii usamee. Ini dalam unggu bakal dalam kata barang ini namni wan dalam kan suami kan ada rawat boleh saya ya ni tu dalam boleh tidak lah tu biar kan ini lah tidak bijak nanti namun ini berina abu maha esan tu dengan nama muda mana osok kau meribah mereka kapalle demba injanin susah nama bagus akas semua wadah bijak nanti biar kan namun ini sudah ber nira saja kapalle acik ti zoni nira kapal baju sute wali ini kapalle isa kan akabu guna nama lain ya kayak ini dabu guna ada kisah amma feeta maallaqa fidaa fannis gochi inni narra raawwate gocha namni intala dhalaa irratti raawwanne narra raawwate. Niin beeka bara sanaa. Kan laal mana keenya akka namuu hin jirre laallatee mana dhufee mana na tume hablaan si godha jeeti piraankii. Piraankii taatee mina dhageeffadhu hablaan si godha jeeti hiriyaati jiran na salphisee sanuu miidiyaa irra gadhiise tamaam. Waan amma deettu kunum dalagee anammas viidiyoo irratti jeetii jaadiga wallaa viidiyoo amma yoo tuba laalu jiraate viidiyoo dijalata agartee jeetii dhagee aboo biraankii godhattee akka sabalaa sandarratti akkas godhuu sanis sirrii miti deebitee ni raasii immoo sibiila argattee irraa fuutee nyaatuun sirrii miti kana seekkittuu loluu nutti hin jira lollaaniin immoo waan namni namuun gooneen godhee isiinuu akkam na goote isiin akkasiin na gooteen godhee irraa hin qabatte maal naan jee aboo yoo rakkoon tu sirra geesse biyyoon rakkoo sirraan geesse hoo waan takka narraan hin geessu naan jeemi wallollee walitti harree deeme viidiyoo agarte jeeti yaadaan fakkeenya amma hojii jirtanillee naan jettu naaf inni walitti hara qabna maaliif osoo waan beekte taate biyyoon tun na ergatte hojiin jirra naaf dhufee gaafsi gaafatee is gaafatu jira akkamitti dayitee tumtu sanirratti wallollee jiru dhugaatillee naartee qabsiifte asitti immoo mana keetiin rakkoon qabu nillee tumamaa jiraatu miidhamullee rakkina qaba amma immoo ergachi geessite achitti akka miidhaan irra hin geenye gootee waan san hundee kafalloo waan barbaachisanii akka baaftuun siin jee maaliif akka keenya illee ilaalin garuu maal taate akka keenya siin ilaalin siin jee isin isaaf ni yaadan annaa isaa yaadutti hin jirru baramaadha dhiisirraa isa baasii hoggaatti noo baasii hoggaatti bara oromoo tokkottiin siin jira malee fakkeenya waan noo godheetimi ni garte jee yaadatti isaa maal nu jechuu jirti dantaan isin gootu isin teessan kabala baas deebartee kabali baas naan jette maal gaddaan خلاص كا لا أنا دقيسة
isaan yaaddeen jirre isa yookiin isa yaaddanii jeen maal yaadne isaaniif yaadaa jirtu isaaf yaadaa jirtan maallanii nuti tan mana uumaa ta'u walummaati amma isa walitti haaruu sanaan naafin siifin isaan na wal qixa yookiin si qaqqabee isa waliin qabuun akkuma yetumaan harka dhufaamee si jidduudha. Anda keessi ani ilma dhiiraa akkas godhuun narratti waajibaa miti. Haraami maaliif jennaan sanumti isaaf naqe gaafa manatti mana keenya namoota mana jiruu fi nama mana hin jirre addaan gaafatee anaa kophaa teessu dhufee mana na tume. Sila isaa godhe malee an silaa nama yaadu nama sammuu yaaddu akka maallaqaaf jecha maallaqni kun ni dhumaasi ni argadhaasi ni dhumaasi. Tamaam maallaqaaf jecha ilma dhiiraa nama akkas kun nama tumsiisu miti. Garuu waan takka waan na gootu hin qabdu naan jee waan na godhu san agarsiisa moo agarsiifte. Bara amma agarsiifte wama fedheefu amma waan san hundi ni qaballa achitti isin dhiira barbaachise kafalla. Haa ba'uun madhiyeessin isin jiru jira. Wajji nyaannee ilaa amma maal jechaa jira wajji nyaannee naan jechaa jira. Ani tuni dalagaa irraa yeroo wajji wajji illee nyaata. Si wajji nyaanna bakka dalagaa ni gala. Barri raadis nama amma bari waa'ee isaa hin fedhu bara waa'ee isaa fedhu amma fakkeenyaaf inni wajji nyaanne maaree nyaanne jeemi dhugaa dubatii isaatis arguun jirraami. Ani amma akka fakkeenyaaf innummaan fakkeenyaaf amma namnummaanuu isin jidduun jirtanii nun jaami. Ati amma waan san hundi siif kafallaa gadhiisiidha amma fakkeenyaaf hidhaasanii nuuru baasii gadhiisiidha malee yookiin asiitu badirra jira yookiin isaa badirra jira. Anis fantaami. Dhiisinurraa badii. Anis fantaami. Arrallee borullee kanis gadi dhiisu. Guyyaa maallaqa kiyya dooraala 700 kiyya akkasin lafa naa keessanii waaniin haakimaan dhaqi akkasin lafa naa keessan guyyaa san akkasitti hin baasu. Bara mallee guyyaa akka babbaasaniidha ta'edha bisiin hin jenne bara nama daldalaa. Ajjee maallaqa kiyya akkara naa kaadha. Dhaqeetiin jaazota dhaqee akkasitti fidee mana kanatti isinitti fideessa. Reeba dachaasuun bara keenya asi dhufee akkana ni naannoo akka falaa dhibbee jiran kana hoodhu isin hin jenne guyyaa sana. Laanna amma bakka jaazota sanitti haamiraadhaan waraabuu natti hin dhiisan. Tamaam sila haasa'isiteetiin haasa'uu isaa siffite jetti. Natti hin dhiisanii amma immoo qabeetiin guyyaa isin maallaqa kiyya akkara na keessan. Tamaam biyya namaa keessaan jira haamiraa qabaddee hoggaa mana seeraa keessa deemi nan dhiisan nallee ni hidhamanillee. Kanaafuu guyyaa maallaqa akkasitti akkasitti mana kanattuu tumsiifte waan silaa qalbiis feetu son guruu jirta rakkoon maalirraa achi geessa. Daruurii galuu qaba inni harka mootummaa. Jalqaba geessa imara jalqaba geessite wayyaadha. Asitti amma fakkeenyaaf tumamees qoonqoraanis adabdee. Daruurii. Geessiteera jira kan inni ta'e bara. Maalan gootu maal na fiddiinaan jee miti. Jechuudhaaf dhufee mana na tumeemi cinaacha kana akkana ciisuu hin danda'u tamaan biitichaa inni uleedha cinaacha kanarra na jette. Dhageesse? Sani isin isaaf ni rifattanii anis isin naaf rifattan. Akkamitti rifattan asii saddaqee bara guyyaa ati tumamte san. Ati asitti hojii jirta maal naan jettee loltee deeme. Yaani guyyaa meeqaan isinitti madde? Guyyaa meeqaan sitti madde? Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Guyyaa meeqaan isin wajjin haasa'ee akkan isin jechu jira. Naccal jettanii natti ustaniitiin bada ulirraan nagee anitti irraa ga'a. Humna hin qabu miti dhalaadha. Dhalaan humna hin qabdu waan ta'eef ijjedha. Tamaa. Akkasii garuu waa hunda caalaa maallaqa fa'aa wajjin nyaanne waggaa ishee miileen isaan qabu isa. Fayyaan qabu isa inni mataan isaan qabu. Amma margee waan biraa kafalattee mi tumsiiftees hiiteesii mi amma niiraa san barbaanne siif kafallaa nuus hannaa niiraa dhiifne yaartii isaanii akkasiin godhattu garte. Wama takka harma tokko nu balleemmaa tokkollee nu jiru immoo naaf hidachaa laallee niiraa nuus hannaa isa nu geessitaa biqilni jiru. Jaalala keessa jaartiinsa haadha mana isaati. Dantaan isa san jaartiin. Laal jaartiinsa haadha mana isaati feeturraa kafaltuu dandeessi. Feetu hin kafalin jettiin anfanni sarkaa hin qaba garuu. Bare sarkaa qabda amma nu baasidha mana biqiltame amma biqilni jiru. Bakki inni jiru kun jaazota jira. Jaazotatti harka mootummaa galcheen jira obboleeyyan biyya maal asii kan hidhaa jiru ulaa kana banee hoggaa kana ol seene akkuma itti firraayii miilliidha jira akka itti inni harka firraayii kan bi'u. Tamaam. Na laali kana godhe. Isaa akkana na godhe bakka kana. Amma guyyumaan gaa mana kanatti dhaa jiru miira ture. Isaa akkana na godhe bakka kana. Dhageessee? Abura akkuma wallaahi itti naannoo. Awween dubbooyin akkana dhaqqaba. Akkasirra gaafitti iyyeetiin maskoota kanaan fitti iyyee ummata fiyyaamee warri wallaa kanaa arabni wallaa kanaa kun nama naafitee qabanii kutanii. Akkasi.
Kala suwan kesan berbanding nira fune amma bagainya waktu motor bus sembelih jari orang berbeda bagainya yoni babne deh. Jari o. Acito nira ni mana kau tadi? Sanggasan sumber kemana? Lesu di sini bahasa. Gandenya ndak bahasa. Wajib ni memang dari berarti. Malik di sini tidak bahasa. Amalek ya kasih tera butuh tak. Bermalah sih benarnya malah ini hafu kan benda kisah wajib itu tinjuran itu juga deh. Halas malak ya kena khala berguna man sini video petan. Hai malah kayak jilalle sih bamna. Angga sih timo sih bini mama jadi tu mida lagi sih temi. Aciti zakan tuh nih. Hai ya. Haca kamu. Maya kamu. Haca kamu ibarat haca kamu panis. Coba kamu main berapa tuh di kerana tuh bernira bicara. Aku berani jira bagainya. Isini sahab mana letak? Isini sahab mana? Baril maromo toko bagainya. Anis ntaloromo. Baril ntaloromo di mida itu bena. Anis ntaloromo juri mati. Barahasili sunjenne. Malah kan disip sinjenne. Disip sinjenne mah. Najicca jirte. Bagi disip sinjenne malah yang nusi kan. Rakoni rengge ini obat mal. Hintum sisi ni dabar berah han jira tuh aku makan itu hamal itu. Hintum sisi ni. Hangga sitti nira nuko pese si kanna sambo de dewa. Hanni sobbole se tumo mo ko. Bertum tes itu le dero mana ada. Amma tumo denda humnan ka buni humnan tumunin ka ba. Humnan tumun hinka bu ampanis. Tamam. Wani ni narratti gocha ni narra wota kan arka jirta no bole yanke yeme anis. Ba agar si anisi obbole sanin ka ba obbole sa kayo kana godan himpedu mal jenan rakko ni narra wota sallala. Obbole abarati samme inni jallate waan intaan sirra raawwate ani akkasumatti irra raawwadhee waan tanarraa baafadhaan jeenka. Bari ninis waan isin na goote irraan kafaladhaan na dhufeemi anis irraan kafaladha haadechaadhaan. Daroo laa kafalatte yoo sumattu tumicha saniifi. Eenyutu? Mana kan hanga jiru san to'amne. Sakkan to'amne. Tumamu qaba. Eenyutu mama attadu? Tumamu qaba. Laal qalbiin saree gama lafeetii jaan. Tamam. Atillee narrallee borullee isaa falmaa jirta. Na dhageessa. Arraan booda asinna dhuftee dubbiin arraan fadhiin. Yoo afaan kanaan kan deemtu taate natti hin dhufin. Baraan bitaa waan si godhan qabu. Anammaa fakkeenyaaf dhugaa isa sodaataatiin dhufe maali hojii jirtan. Isaa hojii jirtan jette. Isaan immoo isaa taatu. Naaf inni taatu walloon. Dhugaa jirtu yoo na dubbatan. Dhugaa jirtu yoo na dubbatte wallaahi laziim dhugaa sanarraa sitti garan galoon. Tamaam. Dachaasis ni dhufee haruma isaan lola. Anin tu nobboleeyyan kiyya maalin isin godhe? Maalin isin godhe badii maalin isin godhe mee naa hima? Akkuma silaa heeraatiin ganama duraatiin itti si ergee manguddoodhaan akkana naarraa fuudhi siin jee. Hayyee maqaan jechuu feeta. Hambari isa kana fakkeenya miidhaan hanga taasisan nurra geesseemi amma mochi takka miidhamne hanga niiraa nuti qopheessine dhumne si baanuu baaftu borotoos ittaan toos hanga sitti. Maal narraa feetu humna narraa feetu bichaan itti himi. Baldur waan takka wayii sirraa fedhan jenne. Wallaahi lazim akka asitti hiigamtuun si godha taayi toofiqoo. Baraan taana sodaa. Maal feeta maal narraa feeta maal isa ni baafna maallaqa fidii baasa kaa. Ni bari maallaqa fidin jenne. Wayni maal bari maallaqa fidin jenne. Maal godhuufin fannisa dhaqii kaa. Bakka inni jiru sana hojii ilaalee Ilaa jira. Duraan mana kana ture miti. Inni na tumee inni mana keessatti isaa hidhaarra jirutti harka hiikatee na dhooyinaani. Asiin uummatatti ijee baasee jawaasota geesse. Uummanni dhufee narraa fuudheen siin jee. Ilaali dubaara sittuu osoo dhiibte argina. Leesitti dhiisa nama mana. Wanti barbaaddu uummanni yeroo san bichaa bara. Niiraati yaan fedhaa niiraati jabichaa naa kan kaa'aa maalakka. Maaliif barbaadde? Dura nu geessi gabe gadi dura nu geessisa. Laalo guyyaa akkasii maala hannaan baasu baala. Ba hannaan boo hidhaa biyya kanaan beekte dura nama waan hin ta'in nama dhamee hin ta'in. Laal andamaatudha. Hidhaa biyya kanaan beektu. Na dhageessa. Andamaatudha namni natu. Ana kanarraa isin tokko. Namni natu kee taanaan wallaahi laziim inu. Eeggaddaa guyyaa hablaa irratti akkasuma godhan ol deebi'ee nam tokko dubbadee akkasitti hin bute. Namaa. An namni natu kee taanaan lubbuun tiyyaa dabra malee usuu hin danda'u. Ta'eemmoo har'aan tana toofiqoo yoo waan takkanarraa barbaadde malee yoo waan irraa barbaadde. Yeroo lamma takka sirraa barbaaddu isa malee. Amma tana wallaahi laziima asitti hidhaan nyaksi godhee si bulcha bakka tana. Ayyaan mata akka barbaadu ni naate si kan nama bakka ni jiru haru beesiya. Wallahi yalla ala wala warra nai baasu. La akkasitti laal gazzaba kee fidaadha harkarra qodino godhaati. Akkanaan harkarra fannis kaayetti maallaqa isaa akkasi qodino godhaati. Akkasinna wanta godha akkasitti isinii baas fannis. Boota nu garsiisiya. Ijattuun harkitan. Akkam jijjiiree maal Akkan maal irraa barbaaddan?
Iyyaaruma keenya bakka namni kunas jira si jennee dhaganii ilaalanii isa feetanii miti ani maallaqa hiyyaan agarsiisa haa isin agarsiisa maallaqa si gargaarsiisa waa'ee maallaqa ta'e nu jirtu ammoo mucaa ko eessa seenee dhugaan jawaasaa san jira biqilee jiran yoo dachii tana jalatti haa jedhamu bar dachii jala bika bile yoo jedhame bika booda mana keessa maallaqa yoo dachii tana jalatti jedhame dachii tana jalaa yoo dachii tana jalaa namni ol ba'e oliin isinii baasan guyyaa maallaqa shabgootanii harka kanaa keessan obboleessi akkas duboo Dufna maallaqa qopheessine dhumne maallaqa guyyaa naa kan ta'u walitti dachaan obboleessa ammaan booda dubbii kalaama tokkoon fedhan dubaree ammaas godhee loltare lolumaa qaba amma kaybay mana keenya hayyee sirraa deemaa lolina hayyee bada ammoo waan biraatiin dhufne fakkeenyaaf ise feetuwaan fedhe dhufuu dhabe tamaam maallaqa xiyyalaan kanaan isinirraa fedhe akkanatti fidalaa shaffaaxee hayyee hateen finne hayyee akkas